Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya har'aan tana qophii addaa takka qabannee dhiyaannee jirra. Hayyeen wajjin turtii gaarii godhaa isiniin jenna. Maaltu dhufuu jenne? Faranjii biiraa katalee amata dhufa. Waan silaa dhimmi sun sirraa cabsan. Hayyee. Waa hedduu jira, waa hedduu. Amma biyyeen inni isaan fuutee uummata kana jalatti ijaaramanii ilaalanii tola jee. Bismillah. Egaa fayyamtoota daawwattoota keenya gochii kana fakkaata. Kun egaa ijoollee nama lamata karaa dheeraa deemaa isaan kun wajjin jira. Egaa Insyaallah ya Rabbi ya. Karena jiraan ya saya achi deemnee ilaallu. Ilaagaa egaa deemanii jira. Isin eessatti nama baasanii jiru. Maal jedhama ya? Egaa Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenya wata ayyee wata dhiira qabaame akka wata asii achiin sodaanne asa deemuu sodaannee jirra asumaa dirra inshaallah kabajamtoota daawwattoota keenya egaa waan ni taanu taati hayyee gaddeebi'u gaddeebi'a mootaadam hayyee gaa kun egaa walli gommii dheeraadha gaa daawwattoota keenya namni godoon hin beekne akka asumaan viidiyoo keenya kana show yuutuuba irratti daawwattan isin gaafannaa hayyee naasa hima Ini ganggu aspek sini di kena ibu saya gak kawan itu. Oke. Ini gak umar itu gak tahu itu kan. Mana kaba gala apa huladi kemana mencoba kaya. Ini maka garansi itu baka. Nah cabran itu coba jira. Ini gak. Rabbi ngantak sama gara-gara aja. Waan isa kana waraadhee akkana tafakkurree Rabbii keenya. Egaa waan hedduudhaan Rabbiin ta'a. Wanni kun akka waan namni qoree fakkaata. Insha Allah Rabbi jedhe.
kan ogaalaa ijoollee kana fakkaatu. Wantoota daawwattoota keenyaa si godhaa hin jenna abbaa keenya tokko dhiibnee kan dubbisnu taate. Bishaan irraallee bishaaniin isinii kana waa hedduu akkasitti faranjiin salaata bikka inni jiru bikka waa jiran fixee jechuudha. Nama hedduu dhufaa ilaalaa ture gaafa duraa. Faranjii dhufee ilaala. Namni biraa ta'u warra aanaa irraa fa'aa dhufanii ilaalan. Maaltu dhufuu danda'e? Faranjii dhiiraa kalee amata dhufa. Kanuma amma eega guddaan tokko walii. Faranjumaa amma keessa guunii fi seentee eessa deemte eessa nama geessa qoy koo keessatti deemte hangam takka achi deemte. Keessa hoggaa deemte dhiisi. Keessa hoggaa deemte. Waan silaa dhimmisu silaa cabsan. Hayyee. Furii moo? Keessa deemuu odoo akkana harka baaftee callaqaa sorroituuti. Karaa? Garaa kun solloqa. Callaqaa jira gama keessaa sana. Callaqaadhaan. Godhattee deemta. Amma fakkeenyaaf guduroo ol seentu kana akka manaati gaafii. Manaati akka gargalii makiinaati. Osoo gaggodhattee. Lafarraa si gachiibsaa harka keetis baaftee miila keetis akka nama eegsiraa jiru. Akkasis qopheessee deemta. Yoo asii qiniinanii fooquu hin dandeessu jechuudha. Achi keessatti. Achi keessatti. Kirraayii. Namni gaafa duraa gaa. Ammoo shimbiroon. Shimbiroo halkanii. Uraa kana qabdi bikkattumamma nuti ni cufama yennu isaani. Uraa sanii yoggaanii bitti seentu. Jetti akka waan gosa bal'aatti itti baatu. Sirrii. Akkasii. Akkasuu jira. Gaafa duraa tokko immoo akka jaanitti gaaggoo nuti seenaa dhageenya. Aramaan nama. Achi nama baasaa jiran aramaatti. Silaafillee dhufoon aramaatti hin baanee miti. Garaana solloqeetiin dhuguna gaafataan. Seentee. Naafi gurbaan gaara mul'ata. Kasi dhufee hawaan kana fuudhee beekee bakka biraatti darrirraa darba. Asii baasee deemee ni moo? Asii miti bakka biraatti fuudheeti. Otoo biraarra ka'a. Itti namaan yaayoo ni godhanii. Darrirraa darba jechuudha. Ganaa waan itti qilleensooyte. Gutumarra deeme. Kanaa gutuma barbaada. Gutuma barbaada. Bikkattii bal'aansiin jirtu ni jira naan jeeti. Halkan dhufnee lulluuqachaa bullee keenne hoo. Osoo yaanuu dhufnee. Kana gara. Dachii keessa gannaan deeme meeshaa isaa gaafii maleenya. Naan deeme. Akkasitti. Garaan jirtu nu sollake. Mucaa baanu sanis kun irraa cabsanne sumaan nu geerti nu dura deemu. Isaan isin dura deemu. Akkasitti kan akkasiin baane wanni haadhamaa ba'u yoo bikka bal'aansiyyeen seentisan qaawaan ganaa coqotti beeyte yoo seenuu dandeesse haadhamaa kenni baane. Achi bira kutuu hin danda'u jechuudha namni. Uummanni rabbumaa isin dura tooleewwan jaanii kutuu hin danda'u namni. Sirri. Biyyeensi amma gama keessaatiin biyyeensi akka nama waan akka barbaree fakkaatti arrabaan fuudhuu nama guddi. Maaliif akkas? Waa hedduu jira waa hedduu amma biyyeen isaan fuutee waliin mata kana jalummaan ilaalanii tola jee. Biyyeensi biyya goda keessaa ta'a.
Waa meeqaa jira? Ayyee. Gaafillee siroo beekaa. Akkasii. Amma biraa wal gadhiifnu. Wal kan lakkifnaa bakka nuti si yoo rabbi biyyeeti haasaa guddaa hojii goonoo rabbi. Akkas goonee. Insha Allah.